Dr. Yaa'el Bensoosan haala sagalee dhukkubsattoota ishii keessaa tokko laalati jirti. Yuunivarsiitii Kibbaa Floriidaa keessatti eddugala waa'ee sagalee qoratu Voice Center jedhamu keessatti dhukkubsattoota rakkoo haala sagalee baafachuu, rakkoo ujummoo qilleensa gubbaa akkasumas jeequmsa sagaleetii fi liqimsuu qaban yaalti. Yeroo dhiyoodhaas immoo piroojeektii haaraa kuusaa sagalee namoota 30,000 ijaaruu fi hoogganuudhaan qarqaaratii jirti. Sagalee namoota kanaas waraaban jijjiirama sagalee namaa koompitariin addaan baasuu akka danda'u leenjisuu fi kunis dhukkuboota adda addaa sagalee qofa gargaaramuudhaan dursanii arguuf fayyadaa jedhan. Daataa sana ijaaruu qofaa odoo hin ta'in qajeelfama akkaataa daataa san qooduu walitti qabuuf akkasumas akkaataa daataa san qorannoo artificial intelligence gara fuula duraatiif itti fayyadamuu danda'amu qopheessuufi. Dr. Yaa'el garee qorattoota 45 yuunivarsiitiiwwan adda addaa 12 Ameerikaadhaa fi Awurooppaa keessaa walitti dhufan wajjin hojjechaa jirti. Asitti dhukkuboota akka Parkinson's disease jedhamu, kaansariidhaa fi rakkoo ujummoo qilleensaa namoonni qabaachuudhaaf dhiisuu sagalee isaanii dhaggeeffachuudhaan qofa addaan baafachuuf yaaliin jiru. Gareen kun san malees dhukkuboota dhiphina sammuutii fi miraa qorachuuttis jira. Namni tokko yeroo dhiphatu gaddaa fi yaaddoo qabaatu akkaataan haasaasaa yookaan sagaleensaa hin jijjiiramu.